Hey family, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii gochaa guyyaa irraan tanaas viidiyoo jaallata kan qabu ta'ee jira viidiyoo kan ammoo amma xumuraatti daawwachuudhaan afaan turaa singichaa afeerra hiyya amma appilikeeshinii kan ammoo step by step in singirsa wanta ta'eef na hordofaadhaa dhiqittii na hordofuun dagdee singichaa gaa yoon immoo na hordoftanitti waan baay'ee baratu wanta ta'eef gaa akkaataa itti wizdiroo itti gootan hunda waa hedduu baratanii samda erga video keessatti ilaaltan hunda gara hojii deemsuu inni sababa ta'eef gaa amma linkii hordofuudhaan gara video ta'an jechuudha. Linkii takka description box keessatti kan jira. Linkii sana tokko ofirratti kilikii yommuu godhanitti linkiin telegram kootiitti fudhatti. San booddee asirratti linkii kana tokko ofirratti kilikii ni goona jechuudha. Linkii agarsiisuna al tokko ofirratti kilikii ni goona. San booddee linkii kana akkasii fiddi asirratti download na koyiruu tokko ofirratti kilikii goona. Sabodi gama application Play Store keessa singilti juga application Play Store keessa application kana ni buufattu jechuudha. Yoommoo karaa iskeega asatti application erga buufatanii booddee gama kana fida. Booddee erga ofirratti kilikii ni goona. Asirratti erga start goone booddee keessa nu galcha. Haala kanaatiin nu fida jechuudha. Ergas booddee iddoo profaayilii kan qabu asirratti jechuudha. Kama kanarratti erga dhuftanii booddee isa my profile jedhu tokko irratti kilikii goona. Booddee erga my profile tokko irratti kilikii goone booddee gama kanatti dhufida jechuudha. Ergas booddee irratti waa goona akkaawuntii keenya wanta goona jechuudha. Akkaawuntii keenya irratti galchuu qabna. Akkaawuntii wajjin walitti wannu qonnaa jechuudha. Asirratti face verification jedhu tokko irratti kilikii goona. Face verification kan successfully gochuu jechuudha. Successfully akkaataa goonu asirratti isarratti akkaawuntii yeroo tokkoof kilikii goone akkaawuntii kan Google goonoo kan gartan Google kiyyaa hojii wal qunnamee jira. Asirratti face verification irratti wayitii kilikii goonu mishiinii allow goone jira. Isa akkaataa kanaan daa'imman asirratti face keenya fuula keenya godhudha. Fuula keenya akkaataa kanaan gama kanarratti akka ashaangultiin gama kanarratti argamtu jechuudha. Akkaataa kanaan raayitii gootu. San booddee confirm jechuudha keessa ni baatu jechuudha. Confirm yeroo tokko kilikii isaanii baana. San booddee kanatti kunoo verify nuunjee akkaataa kanaan ni magariisoma jechuudha. Akkaataa kanaan verify nu ta'a. Akkaataa kanaan erga verify godhanii booddee isaanii baatu. Asirratti wanti isin akka commentiitti isin akkaawuntii keessanii wal qabsiisanii face verification guutuu hin danda'asin jechaadha. Erga face verification kaasanii guutan booddee asirratti kun diamond kana akkamitti hojjennu isinitti ibsa. Diamond asirratti isa profile kanarratti diamond fi coin argama. Fakkeenyaaf diamond kana akkamitti kan jedhu meetodii isa haaraa isa bareeda. Meetodii namoonni baay'een akka itti hojjetan teersa. Asirratti top offer tu jira. Top offer kun namoota keenyaaf top offer geema top offer jira. Top offer kana irratti al tokko ofeetii kilikii keessa nu galchaa jechuudha. Erga keessa nu galchee wanta kanaan top offer coin kuusamuun qaba jechuudha. Coin kuusamuun kana geemii isin taphachisaa geemii taphatanii coin kuusamuun kana akka levelii wanta kanaan akkasitti levelaan jira wanta ta'eef levelii isin taphatanii top offer kana xumuruutu dhiyeessu. Karaa biraatiin ammoo karatti diamond kanatti hirkata teersa. Diamond kana inni wanta ta'eef asirratti geemii kanarratti peejii geemii kana tokkotti juqaastega bilook jedhama. Bilookii kana jechuudha. Kanammoo bakka laafatti kakkaa'uudhaan geema taphatan jechuudha. Akkaataa kanaan taphatanii karaa biraatiin immoo isa profaayilii kanarratti al tokko asirratti maal goona isa invite kanarratti al tokko kilikii goona. Invite kanarratti al tokko kilikii goonu nama friendii yookiin ammoo hiriyaa tokko yommuu affatanii ta'e kan wanta isiniif kaffalchu kan isiniif kaffala. Akka isiniif kaffalus isiniif agarsiisuu qabdi. Biyyatti dura akka hojjetan nama tokkotti dura akka hojjetan isin taasisa. Asirratti isa invite keessa weetii jechuudha. Ani nama fakkeenyaaf nama lama chaafee dura lama kan qabudha. Akka kana egaa akkamitti nama lameen kana affeertanii dura akka ta'ellee ibsaa jechuudha. Koppii linkii keessa koppii gootanii san booddee immoo namoota koppii namoota fedhii gootanii booddee namni sun maal godha akka verification face verification kan isin jira kanatti qaba jechuudha. Inni yeroo itti kasif dhufu asirratti manta ani doolarii lameenan kana jechuudha. Beetii karaa doolarii dhibbatti dabarsa. Doolarii dhibbatti dabarsatu fi asirratti fakkeenyaaf meetaa waaleetii wajjin wal qunnamsiisa jechuudha. Meetaa waaleetii wajjin wal qunnamsiisa asirratti emailii koo meetaa waaleetii booddee
email kootti galchina email kiyyatti galchee booddee verification kanaaf dhufu ni noqaa jechuudha. Erga booddee karaa Gmail koodii Gmail kiyya seenee dabarsa. Erga karaa Gmail seenee booddee asnoo isa kanatti kan metawaalee innoo jira. Koodii godhadhee gama application chanin galaa. Koodii kana erga koppii godhadhee booddee gama application chanin ni galla. Booddee koodiin booddee application chigaa no erga gadi booddee no email verification asirratti gadi qabna paste ni godhana. San booda asirratti next godhee asirratti soodii email keenya characteristic sadii hanga jaatee asirratti guutanna. San booddee next godhee confirm godhee keessa akka kanaan metawaalee kennu ni uumna. San booddee doolaarii kun uumuu keenyatti baafachuutiin yenni jechuudha. Karaa biraatis darsa akkaataa kanaan erga jiruudha. Karaa kanaan baafachuutii dandeessu isin jechaaga hanga viidiyoo biraatti deebinutti nagaan tura.